Akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii yeroo bunaa keenyaati. Qophiin yeroo bunaa keenyaa torbee kanaas eegaleeti kan inni jiru. Egaa qophii yeroo bunaa koo har'aatiinis keessummoota lamaan qaba. Keessummoonni koo baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nuu eegale. Maqaa keerraa ka'iiti daawwattoota koo wajjin wal bare. Ish maqaan koo Tsaggu Tonkooluun jedhama, atileetidha. Isaan immoo leenjisaa kooti. Inni keessatti argamee fi dhimma mee fiigicha kanaan bara dheeraa waan fiigeef amma immoo kophee tokko iyyuu bituun baay'ee waan nutti ulfaachaa jiruuf isuma sanaa jennee mee kan nu deeggaru uummata Oromoo keessa immoo akkasii hin dhabamu. Kan ammoo gara fiigicha irratti kan beeku warri na beeku jiru, warri hojii kana keessa irra jiru. Karma afaan mee yoon deeggarsa xiqqoo hin boonsara argadde jedheeni. Akka uummanni si deeggaru maaliif barbaade? Dhuunfaa keetiin dorgomta moo kilabaan dorgomtaati? Amma kilaba beeraa dhuunfaa kootiin dorgome bara dheeraadhaaf kilaba bishaanii, kilaba humna ibsaa, kilaboota kana keessan ture. Kilaba kana gara kilaba kanaatti immoo kan dhufu kannaatti isaanuma salxaanyi koo hin kochi kooti. Bara dheeraa na wajjiniin bu'aacee dabarsaniiru. Nama cimaa nama ijoollee ofiitiif yaadudha isaanis. Karma afaan isaan qabadhee gara keessan turfe. Kilaba bahuun kee maaliif dhiibamteeti moo feeteetu baate? Kamtu faayidaa qaba? Kilaba bahuun koo dhiibamees muti gabaabaa ture. Fiigicha sana ol dheeressuudhaaf kilabiin immoo yeroo siin kennu hin baata malee kanarra turuu qabda siin jedha. Isa sana kan ittiin dorgomtee jalqaba kilaba seente sana? Isa sana kilabni immoo isarratti immoo meetira meeqa fiigda turte? 800,500 hanga 400 kanan fiigaa ture. Ayyee gara keessanitti dhufeen jira maqaa keessanii fi waa'ee dhuma ispoortiitiin yookiin atileetii kanaan wal qabsiisaati kilabaa fi dhuunfaadhaan dorgomuun garaagarummaan isaa maali? Duraan dursa olaanoo leenjisaa Caakkaa Badhaasoo Dabalaan jedhama. Leenjisaa atileetii kilaba Itoophiyaa Construction Siraaj Corporation jedhama. Innoon Tsaggaayee Tonkooluu leenjisuu iyyuu ani dhuunfaadhaan kilaba kana aanaan qabu iyyuu kan kooti kilabni kuni. Akka waggaa 8 akkamatti leenjisatan kilaboota kennaa ture iyyuu. Leenjistanii? Leenjisatan akka isaan carraa argataniif ani kilabaaf kennaa ture. Ministeera bishaanii obbo Alamaayyoo Taganuu kadhadhee waggaa lamatti deddeebi'ee kadhadhee sana kilaba bishaanitti nu qaban. Sanarraan ijoollee isuma dabalee ijoollee baay'ee qaba deemee seenee achitti waggaa 5 leenjisee kilabni tokko achuma turteeti qabxii akka fidduuf malee akka ol deemtee ijoolleen carraa biraa argattu ni yamaniif. Namni baay'ee ani immoo akkasii miti. Waggaa 2 waggaa 3 waggaa bakka tokko naa dorgomaa ture sana booda ol guddisiin jedhaan. Garuu namni baay'een akkas carraan kennu. Sandarbaan mooyyuu wani ilaalchi kee bal'isee fi maal anna gammachiisuu fi kiyyaa fi ijoolleen na bira hoo turtee kilaba biraa hoo dhaqanii mindaa kana caalaa argatu carraa kana argatu kan jedhu dabarsiisan kilaba haa ta'u kennaan. Akkasan ture haa ta'u malee ani innaan isaan leenjisuu jalqabu ani leenjisaa kubbaa miilaati. Jalqabarraa? Waggaa isaan leenjisuu jalqabu. Odoon kilaba biraa kubbaa miilaa odoon leenjisuun isaan gaafa biraa leenjisaa kubbaa miilaa gaafa biraa leenjisaa waggaa 10. Dabareedhaan? Dabareedhaan. Har'a wani kubbaa miilaa leenjisee boru isaanan leenjisaa akkasitti yeroo hundaa biisiin ture ani ispoortii baay'een jaaladha. Mee leenjitoota meeqa of jalaa qabdu amma? Amma Itoophiyaa Construction jiran ijoollee amma gara 50ti. Dargaggoon jala uftu ijoollee 5 kun immoo ijoollee 45 walumatti dimshaashumatti nama 20 mana 50 tan qaba jechuudha. Ijoolleen akka biyyaatti immoo baatee isin milkoofte jirti? Ijoolleen guutaniiru amma na biraa erga deemanii malee jaadhee jiru ijoolleen amma na biraa deemanii kan Ameerikaallee deemanii bakkee addaan deeman jiru carraa baay'ee argatanii. Ammallee na biraa deemee tashumaa shumee baankirraa odoo kaatu amma maaraatoonii kaataa jira. Carraa baay'eessa qaba. Akka Sabbooqaa Nugusee, akka Asaffaa Mangistuu, akka Warquu Suyyum Ameerikaa jira malee ammanni ijoollee baay'eetu baay'ee isaanii hajanii maqaa waamuu hin danda'u garuu baay'ee isaan
bara baraan leenjisaa bara baraan leenjisaa jaloo jalaan na deemu kanaaf. Tole Tsaggaayee gara keetti deebi'een jira. Tsaggaayeen kan dura meetira meeqa fiigaa ammoo meeqa fiiguu barbaadda? An fiigaa turte sanaan amma itti milkoofne moo gargaarsa maaliif barbaadde? Kan fiigaa tureeni dhugaa dubbachuuf tokkoffaa kanan baheen jiru. Akka carraa ta'ee barma bishaanii bahee garmaa ibsaa galu bara san bichaa 400 tokkoffaa kanan bahee 8. Eessatti dorgomteetti? Finfinneetti. Biyya keessa? Gara Itoophiyaa shaampiyoonaa isa jedhamu kan. Gambiraatiin erganii gara humna ibsaas deemee 3 4 akkas malee tokko bahee warqii kanan fideen jiru waan dhugaa dubbachuuf. Kana achumaan maantu ta'ee isaanirraas gorsa isaanirraas ka'ee akkan gara dheeraa fiigu. Leenjistoonni baay'ee na gorsu. Maaliifuu amma ati hin dandeessaa dheeraa fiiguu 10 itti bahee 10 booda immoo gara kaanitti deemi kan jedhu san gorsuma koochis gorsa leenjistoota biraati. Afuura kee ilaalteetta shaakaltee? Sirriitti ilaaleera. Sirriitti ilaalee jira. Teestii wayiin immoo kan ijoollee wajjin hin goonu hin jira akka tireeningiititti. Inni akka tireeningii haa ta'u malee sa'aatiin hin kennama. Isa irratti fokkasii goonee sa'aatiin galaa jirru hin jira. Isarraan ka'ee leenjistoota wayiin immoo manaajara ciccimoo biras dhaqee ilaaleera. Amma bahuu qabda. Amma kana booda kan bahuu baattee booda dullumni sin dhufa. Sa'aatiin kee amma warra biyyaaf dorgomu maal kan wajjin walitti dhiyaata? Baay'ee akkas ni nyaata jedhee turre wanti jechuun oduun taane ni nyaata. Amma ta'e ni nyaata. Keessattuu dorgommii isaa intarnaashinaal hin taane kana sa'aatiin bakka bakkatti wal darba. Akkuma beektu dorgommiin akka biyyaatti fiigamu malee dorgommiin biraa kan sa'aatii gadi bu'aas qabaatee qabxii gaarii fichiisu jira. Fakkeenyaaf nama wayitiin walii galee dorgommii tokko deemuun ture gara hindi kana amma yeroo dhiyoo keessatti dhuunfaadhaan. Sa'aatii achi jirus naan agarsiisanii sa'aatii sun immoo sa'aatii kiyyaan baay'ee bareeda nan fiiga oduun biyya san deeme. Isa godhuu fi yaaliin ture yaali sun garuu naaf milkoofne. Maaliif? Akka carraa ta'ee torbee lama dura dhufeen ture gara istiidiyoo kana har'a beellamaan nan dhufe. Deeggarsa namaan barbaade deeggarsa wansiin jedhu harkarraa homaan qabu. Inni sun immoo kaffalee deemuu qaba. Kaffaluu saniif maal ni seete wanti na barbaachise qarshii nan qabu nama wayiitti walitti wayee namni sun isin gargaara ani isin ergaa naan jedhe. Waggaa lamaan duraan beekaa namicha wayii. Lammummaan isaa Faransaayii dhaloonni isaa Itoophiyaadha. Baay'ee na gargaaree bara dheeraa hojii na uumee ture. Isa kana booda 52 barbaade fidi naan jedhe. Akkasuma maatirraa guuree. Ennumti moo? Maatirraa guuree hiriyoota kootirraa kan xiqqoo ishee hojjedhu akka gurmaa'ee hojjedhu akka jirti ishirrarree guuree walitti fidee qarshii kana kaffaleen ture. Maaliif isatti kaffalte? Isatu si geessa moo? Inni akka yaadatetti maal naan kaasisete kaampaanii biyya Hindii jira kontiraata walii galtee ji'a 3 mallatteessitan naan jedhe biyya san. Isa san baay'ee gammadeen ture. Baay'ee dorgommii ofiis nan jijjiira kan jedhu san ture qarshii kanatti kenne si xumure naan jedhee footorree suura gurduu ishee fidi naan jedhee kennee paaspoortii koo kenneen ture. Isa ergan kennee booda maal ta'e seete dhaqii maatii keetiin deemuu fani jedhee hundumaayyuu nagaa gaafadhu. Nagaa dhaamadhu naan jedhe. Amma yeroo tana maal ta'e nagaa dhaammachuuf gara harmee kootii naannoo sandaafaa deemuu fan ture. Bakka dhufeen beeku konkolaataa wayii dhufee karuma irratti bira dhaabbatee Tsaggee Atoo Phaawulos si barbaada naan jedhe. Ay bakka isumaayyuu miti kana barbaadu jedheen gara konkolaataa sanii deeme. Gara konkolaataa sanii naan deemu maaltu ta'e konkolaataa sanii konkolaataa sanii naan fudhanii deeman. Konkolaataa sanii seremonii keetiif fuulee dhugaadhe. Konkolaataa sanii naan fudhanii deemanii na fuudhanii fuulli koo hin shaffaname afaan koo hin shaffaname wanti isaan hangadha. Dhukkubsaniitu na fuudhanii deeman. Guyyaa juma kana ilaallu guyyaa 24tti. Amma kuni ta'e karaa dheeraa erga deemne booda naannoo. Maaliif walitti dhufeenya gaarii qabdu miti isatu si gargaaraa ture? Si ukkaamsee si fudhachuun maaliif barbaachise? Sifan xumura qaba maaltu jira jedhu marra kan ta'e kophee illee natu si bitaa dheeti. Amma kopheen qabu kophee asfaaltiitti fiiganii kophee illee natu si bitaa achi natu si geessaa bara baay'ee koochitti aana isa kan na deeggaraa ture. Amma namicha kana sirriitti namana akka abbaattis akka obboleessattis ilaala. Amma erga karaa baay'ee deemne booda maal ta'e kooyyee facce naannoo kooyyee facce kan jedhamu kana jedhee namni wayyaa soo alaan nagee gurra kooti. Sandaafaadha si kaasanii? Lakki naannoo isaa miti kanan qabamee deemu. Sandaafa hoggaan deemudha akka karaarraa na qabanii. Amma achuma
mana ceelmaa wayitu jira dukkana isaati manni dukkana baay'ee dukkana nagashan achitti na buusanii homtuu naan galle bakka duukoo jedheetuma murteessanii amma ifatti baatee naan jedhe cimbilii godhatee wayini fuula isaatti godhatee jira tokko amma baatee ifatti baatee haadha manaa kee waamte maatii kee waamte viidiyoo si qopheessinutu jira viidiyoo saniin amantaa koo keessaa baheera jettee uummatatti baattee dubbata kanan dubbanni ta'e carraan kee hin hafanan jedhe. Amantaa jechuun akkam? Amantaa jechuun waan inni jechuu barbaade nan galdana amantaa ammaa inni na ati amma haymanotiin kee amantaa kee jiru maaliif hin jedhe gara kamirraa gara kamitti jijjiirra isa san gaafa naannaa himuu dide ogguma san dubbattaa nan jedhe maal obboleessa koon waan akkasiin beekuu dhiifaman jedheeni innaan akkas jedhu kanaa wayyaan irraa baasoti ka'an nagarafanii dhugaa rabbi kun amma odoo kana ta'e ilkaan koyyuu na caccabala dhukkoo waan ta'e kan akka malee lukkutan xiffiidhe amma kana godhanii kana ol baasanii booda maal godhanii viidiyoo waraabatti ta'an viidiyoon isaanii kanarraa fuularraa siikane viidiyoon isaanii kaameraan isaan qopheessan kanarra guddaa dhugaa rabbi isa guddaa tokko qabatanii waraabanii kan dhuma waan inni hin soomne surrii koo baasanii muluu naqasa waggaa sanan boo'ee baay'ee ani boonyaan as na rukutee miila koo gara dugda kana akkatti na dhiitee achi waggaa yeroo kushaaphiidhaan akkatti dhaabadhe kan koo kan jedhamne achiin ka'ee baay'ee annatti dhagahame ilma namaarraa surree baasuu jechuun maal akka ta'u warra abbaa gizeedhaan jedhe achumaan warra obboleessa koon waan nan beeku hin qabu maaloo ani waan nan beeku tokko hin qabu ani namicha qansiraa hojjetee buluudha maaloo na dhiisiin jedheeni achumaan deebisee uffadhu naan jedhe hoggaan immoo kana uffadhu caammaa kana kophee achi fudheetti fageessa deem daaddeedhaan deemee fudheetiin jedhe maaliif akka ta'e hin beekne hanga ammaatti gaafii guddaan ta'e asumarratti ifama wajjin isaati irratti illee dabarseen ture afaan amaariffaatiin boru wayina irra gadhiisanii guyyaa gadhiisan beeku maaliifuu keessattuu akka gorsaatti ijoolleen keenya qotiyyoo gurguranii midhaan maatii jalaa gurguranii warri deemuudhaaf yaadu baay'eetu jira warreen sun ግን daandii sirrii ta'e keessattuu leenjisota dhiyaatan amma kana koositti nimne akkanachi deemu nan deeman jedheen mara eenyurraan akkan deemutti inni sun anaaf dogoggora ture leenjisaa ofii malee atileetiin socho'uun dogoggora ta'uu kan nama adabsiisuun beektu ture. Inni sun akkasuma ammaaf koochi kilabii keessa miti kan jiru kilabii isaa keessa miti ani dhuunfatti beera inni dhuunfaraan isaan leenjisa malee kilabii mallatteessee wayiin kilabii akkasiisan keessa hin jiru inni sun akkuma jirutti ta'e jechuudha maal jechuu barbaadini keessattuu warri kana TV keessaan hordofanii ijoolleen Oromoo keessatti of eeguu qaban baay'ee ulfaataadha amma ammaatti deebinaan deebine ani nama hiyyeessaa wayini nama siyaasa keessa jiru moti wayin dammoo nama qabeenya qabuuti maaliif akka akkas ta'ee barbaade hin beeku amma guyyaa qidaamee sa'a 6tti kana godhuu baannaan viidiyoo sun gadhiifama naan jedhe viidiyoo sun gadhiifama naan rifadhee sodaadhaan kaadhee isaatti televizyiinii kadhadhee akka dabarsan viidiyoon kan naalaa gadhiisu dursanii uummanni maal naan jedha amma isaanis hin dabarsine poolisii irra deebi'anii poolisiittis immoo beeksisaa wayin barreesseera xalayaa isaanis homaan hin jenne kana akka mudannootitti kan na mudate. Kan akkanas godhe namicha isa maallaqa ganaa walitti qabiitii inni si geessaa hindi dorgommii akkasii dorgomta siin jedhedha. Maaliifuu tokko maqaa isaatii fi maqaa koo waamaniiti kan nagashanii maqaa koo na waaman maqaa koo guutuu na waamanii inni si barbaada tokko Paawuloos si barbaada kottu naan jedhanii. Maallaqaati isaaf kennitee usii deebi'eera. Hin deebine. Fudhatee deema. Namichi hin deebine. Amma keessattuu inni lammummaan isaa Itoophiyaa mootii siin jedheera dura maaliif akka 55 isaaf 52 isaaf xiqqoodha. Anaaf gaddu waan guddaadha. Keessattuu wanni akka ittiin na sobe tokko kophee ittiin fiigan hin qabu kophee akkana kophee akkasuma kaanonni malee amma kan sa'aatii gaarii ittiin fiiddu jira kan asfaaltii gara 25 akkas ta'eera. Isa sanirraa inni tosii bitan kana kana si deeggara deemuu qabda. Jedhee booda warreen na qaban sun bilbila isaa inni ittiin dabalu sammuu keessumaa bilbila koo keessaa balleessanii. Daawwattoota keenya qophiin yeroo bunaa keenya akkuma itti fufetti kan inni jiru egaa qophiin yeroo bunaa koo gaaffilee wal gaafatamutu jira. Isinis immoo ogummaadhuma keessaniin wal qabsiisne gaaffii muraasa isiniif qopheessinee jirra waan ta'eef carraa kaasuudhaan gara gaaffii keenyaatti deemna jechuudha. Isinirraan kana. Lakkoofsa ja'a. Lakkoofsa ja'a. Hojii keessan keessatti yeroo isin dogoggora hojjettanii itti gaabbitan jiraayi waa yeroo baay'ee utuun akkas godhe yookaan immoo akkas gochuu baadhee jettanii duubatti deebitanii yaaddan yookaan sin ceephaasisee jira ispoortiidhaan wal qabsiisaati. Wanni kanaan dura hojjedhee gaabbu waa'ee ispoortii keessatti garuu baay'ee hin jiru.
duratti garuu gane kubbaa miilaa tapha'u ani amala kiyyaa alatti baay'ee jeeqa malee dirree kubbaa irratti baay'ee jaallatamaadha. Umurii kiyyatti yeroo tokko bicha waggaa 15 tapha'e sanan gaaf tokko bicha kaardii diimaa arga'e. Isayyuu akkamittan mo'atamna jedhee ijoolletti iyyee sanan innaan ani boo'u maa boossee naan jedhe. Mo'atamuu fi ajaa jennee sa'aatiin nuu jala deemera. Jennaan gara inni daanyan garuu wada yaadeen beeku. Aaree irraa namarratti balaa buusa jedheet kaardii diimaa na baase. Maaliif boosse'a? Na yaada'a. Akka aartanii waan biraan gooniif. Akka waan aaree akkasii yaadee natti fakkaata. Waggaa natti fakkaatu waan bal'isine. Namni bu'ee malee waa tokko hin jenne. Bu'aatanii akkana ija na jedhee na bira ga'ee na waamete maaliif boossaa? Taphni ganaatti fufta ture? Taphni gana muraasa daqiiqaa muraasa tafe. Abdii godheen bu'ee san irratti jimma irratti san jimma katamaa irratti. Haa ta'u gara keessa. Hojii baay'ee itti dadhabdee milkooftee itti gammadde yookaan immoo itti boonte keessaa tokko nuuf himi. Hojiin itti dadhabe kilaba amma koochi leenjisaa jiran kana. Kilaba kana hundeessuuf baay'ee baaca'ii guddaa keessa dabarte koochi. Kilabni kun akka galma ga'uuf bara san qabxii guddaa kan fide ana. Kilabni tun akka dhaabbatu waan taasiseera ture. Maaliifuu na yaadadha qabxii waliigalaatti gara 30 wayiin fide ani. Ani kophaa koo riillee kan jedhan jira. 8 kuma 4 akkas kana fiigee kilabni sun amma dhaabbate akkuma isaan duratti ibsanii ijoollee 50 qaba. Yeroo bara sana nuti itti laffaanee baaca'ii san dabarsuu baanne kilabni sun irra dhaabbatee ijoollee kanaaf hojii nuumuu jechuudha. Kanaafuu inni sun anaaf akka waan guddaatti itti ilaala. Gara keessanitti deebi'eera. Shiilee ibsaati. Sagal. Wantoonni yeroo baay'ee sin gammachiisan yookaan immoo sammuu keessan bohaarsan maal faati lama nutti himaa? Wanni na gammachiisu tokkoffaa kilabuma kana duraan dhuunfaa kiyya ture. Sanarraa dabarsee kilabaan go'ee kilaba ergatee mindaa ijoollee amindeessee waan uffannaa isaanii caammaa kophee hambitamee fi ka'ee asitti immoo edda isa ta'ee asitti immoo kilaba guddaattan ol ba'aa jedhan hawaa ture. Kilaba sanis immoo olan guddisee waggaa 5 ol guddatee amma kilaboota gurguddoota akka maamaraata illee akka baankii akka makalaakaa yookaan oromiyaa gurguddoota wajjinaan dorgomuu ammaan yeroo ammaa kana jechuudha. Amma immoo wanni hawwu maalinni as keessaa amma naashinaal tiimii yookaan bakka bu'aa biyyatti akka filsiisu afani. Ani garuu gara futboolitti deemuufani. Kanaaf leenjistan gaafa argitan sammuun sin bu'aara yookaan itti gammaddu jechuudha. Baay'isee malee. Gaafin 8 guutummaatti ispoortii fi atileetiksii akkamitti ibsitaa? Ispoortiin gosa baay'eedha. Keessattuu atileetiin biyya kanaaf faayidaa inni qabuu fi addunyaa irratti jaalatamaa guddaadha. Keessattuu biyyi teenya Itoophiyaan baay'ee kanaan bakka guddaa jirti. Keessattuu immoo ijoolleen Oromoo koochi duratti kaasee jira ijoollee baay'eedha. Ammayyuu Asaffaa Mangistuu fa'aa kaasee ture. Asaffaa Mangistuu fakkeenyaaf warra nu dura wajjin fiigaa turedha. Amma garuu addunyaa irratti duwwaa 3 wajjin qaba sa'aatii maaraatoonii jechuudha. Kanaafuu atileetiksiin wayin atileetii nanaaf jireenya ilma namaati. Biyyattii tanarree addunyaa irratti kan waamsise. Anaaf kana iddoo kan qaba. Tola. Afur dandeettiin atileetiksii uumama moo shaakalaan dhufaa? Namni tokko akkamitti dandeettii atileetiksii isaa gabbifachuu danda'a? Atileetiin shaakala qofaanii matee dhufu. Akka ispoortii saayinsii jedhutti harka 75% uumamaan fedhii uumamaan yoo rabbi kennee fi qaama isaa fedhii isaa fidu uumamaan argate isaan garuu 25 leenjii yookaan leenjisaa irraa argatu. Kanaaf uumamaan namni yoo ta'u tokko fi aloonni isaa yookaan immoo kenna waaqatu kuni kenna isaa qaamni isaa namni tokko
oduma leenjiin argatiin baay'een deemu jira. San teeknikii waa tokko taaktikii fi teeknikii barsiiftaa ufuma isaatiin qajeelaa jechuudha. Kun immoo an dhiibamee ufee waan hunda baay'ee itti fixee gara atileetii ta'uu jiru jira tokko tokko gaa harki baay'een garuu kennaa uumamaati. Gaaffii tokko. Atileetii ta'uu fi maaltu si kakaase? Akkamitti akka gara atileetii yookiin atileetii seente moo nutti himu? Atileetii ta'uuf kan na kakaase yeroo Beejingii Chaayinaa irratti fiigamu naannoo naan jiraadhu qananiisaan tireeningii hojjeta ture. Qananiisaa TV malee baay'ee hin hawwina arguudhaaf dhaga'uudhaaf. Akka carraa ta'ee abbaan isaa yeroo sanii dhufeera konkolaataa qajeelaa naannoo san bu'ee akkam jirtu jennaan abbaa qananiisaatti ani isinis hin fiigdanii nuyi lakkee nu hin fiignu isuma ilaaluu dhufne yeroo baay'ee naannoo sanitti amma naannoon sun naannoo seemmisii wayin Giiftireedis amma jedhamu kana naannoo san caakkaa bosona guddaa ture. Qananiisaan baay'ee yeroo sana achi hojjeta. Yeroo san hiriyaan kiyya tokko jira. Bal'ataa Muddeetaa jedhama. Maaliif nus atileetii hin taane jennee guyyuma san jalqabne. Isa akkas jenneen aduu torbee lamaa baane bosonatti baane deegaa 15 qofa kaawwannee dhaabbanne dadhabne. Shaakala jalqaba. Achumaan kochi akkuma irratti jedhe kochi barbaadutti kaanee isuma bira dhaquu qabne innis nu leenjisee maal jedhee kanumaan kaanee. Atileetiin tokko atileetii cimaadha jedhamuuf ulaagaalee maaltu irraa eegamu? Dimshaashumatti ispoortayyaan tokko wanti irraa eegamu duraan dursa disipiliinii yookaan immoo amala hoo qabaate waan hunda sii dhagaa waan ati jettee fudhataa dhaga'ee hojiirra oolchaa naamusa tokko of eegu naamusa jechuun amala ofii tolfachuu gooti oolmaa nyaata dhugaatii waan hunda of keessaa qaba. Kanaaf dandeettii dura kana yoo kana of eegan ta'e waan barbaadetti dhufuu danda'a jechuudha. Muuxannoo yookaan immoo muudannoo hojii kee keessatti si mudate nutti himi. Akka muudannootti yeroo tokko asallaa deemne ture Itoophiyaa shaampiyoonaa dorgomuudhaaf. Kochi hoteela wayii nu guuteetiin bukkee keenya bule nuti immoo atileetiin marri keenya kutaa biraa bulle. Yeroo sanii baay'ee atileetiin ammarree fiigicha adda kute Balataa Murgeetaa jedhama yaadadha. Isa juusii isa guddaa kana yaadatta ta'e raanii isa ilaanni gurguramu kana. Isa bitee Elsaa qoloo wayii akaayii isa suuqa bitamu kana bitee kana wayii nyaadhee gana mana mo'adha nu jedhe. Isa akaayii garbuu kana sirriitti nyaatee nyaachuu qabda naan jedhe. Dubbii kana dhiifama naa godhe kochaarraan dubbadhee amma nyaanne nuun sirriitti nyaanne inni sun garaa keenya nu qubse sirriitti maaliifuu dhumneera juusi. Atileetiin garbuu nyaata yeroo baay'ee waan jedhamu dhageessanii. Isuma dhageenyati isa kaa inni immoo baay'ee anarra muuxannoo sin qaba nama cimaadha fiigichaanis inni ganama guyyaa lammaffaa qabaan guyyaa sanan qaba bariisan fiigicha. Ani fiiguun dadhabe guyyaa sana fiiguun dadhabee amma na dhukkubee fiigicharra jiraattee na dhukkubee jechuun immoo ulfaata. Gara meedatti galaan hin jedhanii gallee waaqayyo akka mana goote na godhin jedhe waan an jedhu wallaalee. Maaliifuu adaraa guddaan qaba ofirraa keessattuu ulee harkaa fuudhu ture yeroo san. Akka carraa ta'e ana dogoggora kootiin yoo doon taane dogoggora nama biraatiin dhabneera. Isa kana akka mudannootti kan na mudate. Barreeffamatti malu. Maaliif dogoggora isaanii hojjetaniit dursanii maal seete atileetii baay'ee hoggaan dogoggora maal seete hin mari'atu. Ogeessaan mari'achuun irra jira. Yaraasaa ta'uu gaarii isaa ta'uu leenjisaa isaatiin mari'achuun irra jira. Maal go'u waan kana akkana yaadeera maal go'u maal gorsita yookaan immoo maal natti himta jedhee gaafatu. Ufumaa isaati godheeti deebi'ee edda dogoggora hojjetee asitti lammata asiittis humna baay'ee dhangalaasaa achittis humna baay'ee dhangalaasa. Isa asitti dhangalaasa isa kana beekna malee isa achitti inni balleessee of hin beeknu. Nuti maali han ji'u gaa noo keessa galla. Atileetiin tokko gara dorgommiitti dhiyaachuuf hanga kam boqonnaa fudhachuu qaba? Fakkeenyaaf amma atileetiin tokko gabaabaaf dheeraa qaba. Kaannaa dheeraa irratti yoo xinnaate ji'a lamaa ol boqonnaa fudhachuu hoo baay'ate ji'a 3
ji'a lama asitti kaatan garuu maaraatoonii yookaan 20 kiiloomeetira yookaan 21 kaatee ji'a 3 of eeguu barbaachisa. Daawwattoota keenya qophiin yeroo bunaa keenya akkuma itti fufetti kan inni jiru egaa yeroo bunaa koo gaaffilee wal gaafannu dabareedhaan lama qaba waan ta'eef tokko wal gaafannee jira. Amma immoo gaaffii isa mallattootti ce'uuf jenna keessummoonni koos immoo carraadhaan ammas kaasuun waan kaastan sana mallattoodhaan walitti argisiistu abbaan tokko yeroo fuudhee abbaan tokko immoo mallattoodhaan agarsiisa jechuudha. Jalqaba isaan irraan ka'ee Tsaggaayee amma gara keeti. Sa'aatii dhalee fiishkaa fufeera. Sa'aatii. Seeraan ibsiif. Dafaa yaala deebisa. Leenjisaan sa'aatii fi fiishkaa fufee ijoollee kaasuu jechuudha. Argataniiru? Leenjisaadha. Ayyee ogummaa nama keessa sin gaafate jechuudha. Tole amma immoo gara keessanii. Isinis mallattoodhaan ibsituu fi afaaniin dubbattanii. Inni immoo sana sanii deebisa. Itira dhibba jaha. Nafi deebisiif laali waan taasisu argisiisa. Ka utaalcha. Utaalcha mitira dhibba jaha. Utaalcha lafarraa. Utaalcha lafarraa utaalcha meetira dhibba jaha? Dhibba jaha. Meetira jaha. Meetira jaha? Dhabdeetta jechuudha. Dhabe? Walakkaa argattee walakkaa dhabdeetta. Ayyee Tsaggaayee gara keeti. Lama. Daqiiqaa. Lama. Shan. Okay. What? Meetira. Dhibba lama. 42. Argataniiru? 42. Akkana jettee akkana. Maaraatoon. Ayyee. Okay. Andanya tokkoffaa ba'u. Tokko hanga sadii baanee meedaaliyaa. Meedaaliyaadha? Meedaaliyaa. Meedaaliyaa. Seeraan si ibsaa jiru sana. Alollo. Isin hin danda'amne. Alollo darbachuudha miti? Alollo. Okay. Meetira kuma kudhan tokkoffaa ba'u. Meetira dhibba. Riikardii cabsu. Ayyee gaaffilee mallattoodhaan wal gaafannu xumurreetti kan nuti jirru yeroo bunaa koo gara xumuraatti fidaan jira. Garuu carraan isiniif kennaati kana dubbachuu qabna. Isin amma leenjisaa waan taataniif yeroo baay'ee leenjitoonni dhuunfaadhaanis warra leenji'an kilabii garaagaraa keessas warri jiranii dorgommii keessatti iyyuu gara biyya alaatti deemanii dorgomuuf kilaba gurguddaa waliin dorgomuuf akka biyyaatti dorgomuu fi bakka sana ga'uuf leenjisaan yeroo baay'ee gadi nu deebisa. Odoo riikardii qabnu yookaan immoo odoo saatii qabnu jedhanii ijoolleen yeroo itti komatan jira. Wanti kun akkami maal fakkaata? Siniin jechuu koo odoon taane akkuma waliigalaatti naaf deebisan. Yeroo hunda wanta akkasiin ka'a. Atileetota adda addaa irraa hin ka'a. Garuu maal seete waan tokko murteessaan leenjisaa. Dandeettii an qabu hin jira. Eenyu dandeettii hunduutuu qixxaa qabu ture. Garuu dandeettii baay'ee an qabu. Obsaa fi jabeenya anniisaa isaa kan keessa beeku asaltaanye maaliif leenjisaa ture isarra
ebaluu wayyaa. Qixa ta'aniit dandeettii irratti yookaan yoo jabaatee kaatee wanno'an hamba'u eenyu han jiru leenjisaatu yeroo ani isa madaala. Yeroo amma madaalu malee har'uma kaateef muti an leenjisaa lafa jala madaalaa tura. Har'a kaachisee sa'aatii isaa hin qabaa. Boru iftaan kaachisee sa'aatii isaa qabaa deemaa. Inni suni yeroo hundaa ani sa'aatii inni barbaadu saffidaafi. Tokkuma har'a ka'eet kan isaa san oofa yookaan gaafa lama kaatee kan isaa san oofa. Suni deebiseet immoo amma gadi bu'a sun. Har'a galmeesse yaanan galmeesse sun isaan qixaa ja'a. Deebi'ee gadi bu'eera. Kuni garuu konstaanti yookaan immoo itti fufeetuma odoo gadi hin deebise achuma oofaa jira. Isa fudhatan leenjisaan jechuudha. Kanaaf tokko muuxannoo wal caalu, dandeettii wal caalu, obsa wal caalu namni hunduu kaatee odoo hin taane haffixu calqabee haffixu yookaan immoo qabxii galmeessu eenyu han jiru itti amanaa. Yeroo dheeraadhaaf wal fakkaataa nama galmeessa jechuudha. Tokko lammaffaa maaltu jira naamusa laalu. Naamusa duratti jennee dandeettiirra odoo kirrii gubbaa odoo kaate naamusa qabaachuu baannaan leenjisaan isa fudhatu. Maaliif ispoortii keessatti han dursu dandeettii qofa odoo hin taane amala wajjin asalxaa ergiyyuu haa ta'u. Ispoortii ayinata hundaayyuu haa ta'u han dura ilaalamu garuu dandeettii qofa odoo hin taane amala isaa lafa jala maal jira amalli isaa akkamii han jedhu naamusaaf sirriidha wayi han jedhu isatti ilaalama. Sanarraan dabarsee dandeettii ilaalama jecha harki baay'een garuu jarlachuu wal cinaa deemu. Dandeettiinis amallis wal cinaa deemu. Sana ta'uu baannaan inni amalli isaa yaraa ta'ee dandeettii qabaannaan amalli isaa tuusantu dandeettii isaa balleessa. Dandeettii isaa balleessa. Amalli isaa guddaadha jechuudha. Amalli ispoortii irratti ergiyyuu ta'e bakka hundattuu ispoortii hundalleettuu amalli barbaachisaa. Dandeettiin akka jirutti odoo jiru amalli barbaachisaa. Isatu hirkisaa jechuudha. Dandeettii isaa. Akkasi. Tsaggaayee gara keetii. Mee Tsaggaayeen amma meetira 400 fiigatteetta jalqaba. Meetira 400 sanarraa amma immoo gara oliittan ol siiqattee 5,000 barbaaddeeti moo 10 barbaaddeeti moo maaraatoonii barbaaddeeti moo karoorri kee gara fuulduraa yookaan habduun kee akkasii milkaa'u kanatti barbaaddu meetira meeqa ture? Lammaffaadhaan immoo gara fuulduraatti akkam akkasiif ta'u barbaadda maal akkasiif si gargaaran barbaadda amma gargaarsan barbaada gargaarsa kanaafan gara keessan dhufeetti yeroo baay'ee sanaaf immoo gara yeroo bunaa kootti si dhiyeessanis waan ta'eef mee sanaan wal qabsiisiiti guutummaa isaanitti. Kun irratti si ibse bara 2009 calqabee maraatoon irratti hojjechaa ture. Maraatoon irratti hojjechaa ture ammoo bara baay'eedha ergasii. Maraatoonis immoo ijoollee sa'aatii gaarii qaban wajjin dorgommii cimaa fiiguu baadhu of laalee hin dandeechaa asirratti jedhamee madaalamee jira. Kaayyoon koo amma duubatti deebi'ee gabaabaa fiiguu miti. Isuma dheeraa saniin fiigee maraatoonii kaayandi hanga 10 yeroo dhiyoo fiigeen ture. Sa'aatii gaariin fiigee isuma saniin itti fufuun barbaada. Gara gargaarsaatti yoo dhufu akkuma beektu duratti irra ibseen ture ammumarree kopheedhaan naatti haalalaniiti kan kopheerree natti gargaara jechuunidha qarshii kana harkaa fuudhe. An gargaarsan uummata irraa barbaade wanta biraa waaqa galanni akka waati mana koos xiqqoo ishiin hojjetti. Anis yoo akkuma laaltu tireeningiin booda hojjechuu hin danda'a. Wanta nyaattu wanna dhugduu bichaa wajjin jiraachuu danda'u wanta ispoortii ta'u gargaarsi kana ni barbaadu. Namni kamiyyuu namni sagantaa kicin kana hordofu hunduu kan naa gargaaru jedhee yaadu wanta ispoortii barbaachisu. Kochii baay'ee kaasee irratti kopheedhaa calqabee amma uffataatti. Isuma kanaan akka uummanni kiyya akkana gargaaru kanan barbaade. Inni guddaan maan seete kochii waa tokko dubbatee duratti fe'ii guddaatu na keessa jira ispoortiidha. Fe'iin keessa jiru sanii dhiisuun barbaanne abdii kutee adda kutuun barbaanne mee gara uummataatti ba'een kanamu akkasidha. Yoo kanaan didame garuu gara dhaabutitti deemuun koo giddiidha. Maaliifuu akkuma duratti kaasee irra deddeebi'ee dubbachuu ta'a. Kophee tokkichi 25. Kophee sana amma ka'an immoo asfaaltitti ba'ee asfaaltiidha kanan fiigu maraatooniidha kanan fiigu isuma kana akkana deeggaranidha ananii
ibsuu barbaadu. Dorgommii nan qaba. Fakkeenyaaf leenjisaan maqaa kiyya ibsi waan naan jedhaniif dhiifama. Kanarra itti himnaan ani isin gargaara. Ani si gargaaru garuu fiigicha san siif fida. Fiigichi kana jedhee ji'a tokkoo fi torbee lama keessatti amma kan jiru. Fuuldura kana. Chaayinaarra. Dhuunfaadhaan deemtee akka dorgomtu si mijeessa garuu haalota jiran hundumaa ofii kee guuttatu. Ofii keetti guuttatu kanaan amma maaliif fakkeenyaaf kochii yoo fudhatte manaajara cimaa hin beeka mee mucaa kanaaf karaa itti agarsiise yoo jedhe hin agarsiisa. Garuu amma maaltu jira teette akkuma irratti kaasee kaffaltiitu jira. Kaffaltii san imbaasii galuutu jira. Tikeeta kuttee ittiin deemtu jira achi kan nuti jira. Inni kun maal inni yoo fi danda'anis fuudhanii deeman sa'aatiin kee biyya keessa murteessaa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf warra sa'aatii ciccimuu qaban tartaa dhaabbachuu qabda jechuudha. Ani immoo ammaaf sa'aatii saniin qabu. Sa'aatii saniin qabu harka koo kan jiru. Sa'aatii warra tokko waan galamaa keessa jiru miti sa'aatiin koo. Kana naani. Ayyee amma carraan amma jettee kun si guutamuu fi kilaba keessa hoo jiraatte kilabni ofiisaa danda'ee maallaqas tikeettii garaagaraa si kutee bakka boqonnaa keellee siif mijeessee nyaata dhugaatiis caammas hunduma si mijeesseetu si geessa silaati. Maaltu si dhorkee gara kilabiitti deebi'uuf yookaan nama kilabii jalqaba turtes haa ta'u kilaba biraa dorgomtee akka dhuunfaa keetti kilaba biyya keessa jiran seentee shaakallii kee cimsachuuf maaltu si dhoohu? Kilaba deebisaa sanaa dura inni odoo deemsee dura kilaba hammatamee kilabni yoo danna kophee bitaa fi tuttaa bitaa fi kan olittiin inni akka kilaba isaatiif dorgomuu barbaada malee akka Tsaggayee Tankuluu bahee ala kaatu barbaadu. Dirqamaan hoo bahe malee yookaan dhiibbateetuma maanaajara wajjin hoo bahe amma sila jedhanii humna qabaatee maanaajarri baay'eetu jira. Ani inni beekuyyuu baay'eetu jira. Gazaba qabaatee uf danda'ee har'aa booda ergu. Garuu amma rakkoo waan ta'e isa fakkeenyaaf leenjisaan kiyyan inni kun leenjisee mee aqee nan galateeffa'allee afaan maaliif nan galateeffa'an jedhu. Erga milkaa'ee booda? Erga milkaa'ee aduu inni bakka yookaan darbee waa tokko badhaasa kenname asitti of garagalee si ilaalu waan ati naa kennisi jettu itti fakkaata. Garuu nuti kan argannu gammachuu sammuuti. Leenjiftee baaftee hamma saniin qaqqabsiisuu kee baay'ee gammada nuti uf keessi keenya hin gammada. Garuu isaan mata yaadan wayii narraa barbaada han jedhu nurraa daa'ima nin beeka ijoollee ani baase beekatu abbaa fooqii abbaa makiinaa lama sadii jiru ijoollee ani baase. Garuu bakka hin jiran dhufan. Still now. Asi gaddisiisummaa isa kana. Kuni amma suusii qabeera isa. Baay'ee suusii akka suusii araara qabateera wajjin nan xaanu. Bara baay'ee kaate mucaan kuni nan beeka. Inni maxaara ammallee inni kaata. Garuu bakka garaasaa ga'uu hin geenye. Garraasa jira wayitii jira. Adilee michi badee aannan garaatti badee abbaan biteen dingannoo ilma biteen qabatu goonni garaatti badee isa gootummaa atileetii keessaa hajaa jiruuf xaaraa jira beektaama. Kanaafi odoo nama gargaaru argate akkuma duratti siin jedhe namni mooraalii yoo argate humna argata. Mooraalii jechuun humna jechuudha. Humna qofaa miti. Humna qabaatee hodhan abdii duuba isaatti namni ayizoo jabaadha. Anuu sii jira namni hojii maaltu jira seete kan duratti ibsoodhaadhanii waa'ee kilabii galuu jettee kilabiin inni kochi deebiseera. Humna ibsaatiin nan addana baase kana qabxiin kee gadi bu'aa dadhabaadhaniiti miti maaloo bakka kanatti na jijjiira jedhanii asiin nama tokko galateeffachuun barbaada carraa kanaani masaratti jedhama leenjisaa humna ibsaati mucaa kanaaf hin jijjiirra jedheen hin jijjiirra cimaadha hin fiiga dheera irratti anatu itti gala jennaan haay hin ta'u jedhanii jarreen kun inni samma kilabii sanii bayyeera achumaan haay bakka an immoo jireenya kiyya irratti waggaan 500 bichaa irra ture hin danda'amu. Jireenya mo'achuudhaaf ol baasuun qaban jedhani. Yeroo san achi ba'ee ammas immoo kilabii biraatti deebi'uudhaaf maaraatooniidhaan baay'ee sin barbaadan. Kidoo amma inni duratti haasaa ture kochi shamarree wayiitti. Kilabiin ala baana yoo maaraatoonii ta'e manaajara deemna hundi keenya. Manaajara deemuudhaaf immoo maaltu si barbaachisa hoo jette kophee. Kochi duratti ibse nyaata gahaa qabaachuu qabda. Isa kana yoo guuttani manaajaroota ijoollee manaajara wajjin hin deemtu.
yoo deemne immoo manaajartiin hojjechiisa. Of danda'u si gaafata dhuunfaatti baatee waan ta'eef Si gaafatu. Hayyee keessummaa yeroo bunaa koo waan taataniif galatooma. Gadi isinirree asirratti nu waamtanii ani kan dabarfadhu na eeyyamuu keessaniif OBS guddaan galatoomaa. Hayyee Tsaggaayee yaada kaasteef immoo uummanni Oromoo si gargaara asumaan abdiin qaba. Daawwattoota keenya qophii yeroo bunaa keenya asuma irratti xumurreetii kan nuti jirru qophii yeroo bunaa keenya amma xumuraatti qopheessuun kan san biraan ga'e animeetiif Faatii ogeessi kaameraa keenyaa Yusuf Warqisaatii torban gaarii torban immoo keessummoota birootiin walitti deebina.